Akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota dambal miidiyaa guyyaa irraa kana piraankii tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Piraankichi illee Haliimaa irratti hojjechuuf deemaa jira jechuudha. Kanaan dura ishee waliin dubbanne dhimma hojiidhaaf ji'a sadiif iddoo hojii keenyaa kana gara biyya biraa na jijjiiranii jiranii biyya fagootti himaa jechuudha. Biyyi sun illee maal jettan yookiin gara naannoo Bahar Daar nagalcheen jedhaan beekaman jechuudha. Ji'a sadii achi tura. Maatii isin qabee deemuu hin danda'u. Kanaafuu achuma taa'ee bilbilaan isin kun nama waan ta'eef homaan taatanii taa'aa jedhee isitti himne kana waan hin ta'eefi. Kana jedhaanii riyaakshinii isin agarsiiftu ammoo wajjumaan ilaalla. Maaliifi kanaan dura yoo tireeningii illee dhimma hojiidhaatiif deemu guyyaa 2-3 dura dursee itti hima. Kanaafuu fageenya irra deemee hin beeku. Iddoon nuyi jiraannu ammoo as naannoo Adaamaa kana. Kanaaf maal jedhani Bahar Daar nagalchanii hojiidhaaf ji'a sadii tura. Ji'a sadiin kana ammoo isin asuma turaa bilbiluma qofaa walii bilbilaa wal qabannee deemuu hin dandeenyu jedhaani. Isheen maal akka jettu ilaala. Guyyaanis guyyaa boqonnaati. Guyyaan ana hojjedhaa jiru kun piraankii kana guyyaa boqonnaati. Uffata kiyya jijjiiradhee akka nama karaa deemaa jirutti qophaa'aa jechuudha. Uffata kiyya jijjiiradhee qophaa'aa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Haga ammatti viidiyoo kana osoo hin daawwatin sabskiraayib nu godhaa isiniin jedha. Piraankichi maal akka fakkaatu wajjumaan kalaalutaa turtiin wajjin taasisaan affeerraa kooti kaameeraa kiyya kana immoo bakki itti kaa'e kun ammoo siree gonkumaayyuu isheetti mul'atu baay'ee fageenya qaba. As seeneetiin uffata kiyya jijjiiradhee bahee ishiillee akka nama barbaadutti bakkuma kanatti waama. Akka bakkee yaraa mul'atu jechuudha. Asuma dhaabbatee bakka deemuu isaa akka nama bareedee jiru akka uumaa maqalee jedhama jechuudha. Karabaata godhadhee shaamizii godhadhee kanaafuu ani hojii baankii hojjedha. Karabaata nama barbaachisaa karabaata godhadhee jechuudha. Kanaafuu karabaatii godhadhee guyyaanis guyyaa sanbataa yookaan dilbata jechuudha. Guyyaa kana karabaatii godhadhee yoo deemu eessa deemtoo naan jette ji'a sadiif deemaa jira. Kanaafuu sitti himuu sodaadhe maaliifi sirraa waan turuufi maal gochuu qaba. Kuni murtee isa dhumaati jedheetiin itti hima jechuudha. Isin waan jettu ilaala asirraa hin deemu jechuudha. Edduma kana dhaabbatee himaa. Waan isin jettu hundumaa haasofsiisa waan ta'eef hamma dhumatti na wajjin turaan affeerraa kooti sabskiraayib godha sabskiraayib. Na wajjin turaa isiniin. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Haala kanaan qophaa'ee kootii kiyyallee akkanatti qabadhee guyyaanis guyyaa boqonnaati. Karabaata kiyyallee godhadhee kun akkuma argaa jirtan kana. Tireeningiidhaaf ji'a sadii jechuudha. Hojii ji'a sadiif gara Bahar Daar na jijjiiranii. Kanaafuu homaa gochuu hin danda'u dhimma hojiitiif deemaa jedha. Ishee yeroo ammaa kanatti daamattii qabatteetiin fileen bar jedhamti daa'imti teenya ishee qabatteetiin wasii bitaattiin alaan baatee jechuudha. Yeroo isiin dhuftetti waan riyaakshinii jiru agarsiisa. Kanaafuu qophaa'ee jira jedhee asitti waama. Bakki itti haasofsiisullee asuma dhaabbatee waan haasofsiisamee as keessa seenee ni waama. Yeroo isin as keessa seentee dhufte ammoo balbala kiyya banadhee itti gadi bahaa jechuudha. Balbala kanatti banadhee itti gadi bahee asuma dhaabbateetuma haasofsiisa jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a isiniin jedha. Sabskiraayib godhaa. Piraankiin kun akka isinitti tolu abdii kooti rabbi jala na haa dabarsumee piraankiin kanamee akkanatti illee qoosee hin beeku. Kanaafuu walumaan turraa na eegaa kaameeraan kiyyallee reedii ta'ee jira. Ishee bahee mana waamee jala mana seenee gaaraadhaatti ba'a jechuudha na eegaa. Kiyyuu! Koot! Surprise! Suara boqonnaa hojii deemanti tola kan. Amma mana ta'e training ji'a sadii. Narraa bareedee kan mi'aala.
Guyyaa guyyaa sababa osoo waliin oolle dhugaa baay'ee natti tola. Garuu maal gogaree dhimma hojiitii fi amma hojii gara biraa na jijjiiraa jiran ji'a sadii qofaaf. Ji'a sadii qofaaf. Anaa yoo dhiisi namoonni tokko amma warri olii hojjetan kan bakka dhiyoo qaqqabee jira beekaa. Bakka dhiyootti gara galee. Saniyyuu Bahar Dar naan jedhame. Bahar Dar naan jedhame maal akka deemuu qaba. Filee kanallee hin jirti daa'imti kan seeraan qaba. Seeraan maal ta'a? Ibaayee akkasii kanaafuu ati maal akkasii jedhu kanaan dura lisitti baay'ee bakka natti mufattee deebisee. Amma karaa nagaa galii jedhama malee. Kanaaf akkasii kootii kanatti godhame. Kootii kanatti godhame. As jadi apa ya? Mana jadi wajib di sana jeta. Wajib di sana jeta. Wajib di sini drama jeta dulu dia mana? Ini ya, kawan desa dia tanah dulu situ muda pun desa dia bisa. Tanah dulu situ muda orang tadi. Dah kerja nak mana apa wajib di jiro semua. Dari dia pun nama wajib dulu sih. Wajib di sana. Mana cara wajib di sana? Mungkin cara apa? Di wajib di mana wajib mau ni jadi mana? Akan tak? Jadi sedih kok kami tik kok jadi sedih. Jadi dulu kawan dan nenek big bila beliau jalan sini. Boleh kan ada yang berbaca sudah tasbih sudah. Banyak sangat tu. Kamu kenapa? Buku main cuma kan. Main cuma kasih kira akan tidak tahu nama mereka. Kalau tanam tu ragu ya kalau itu kau faham sisi tu cingkam aja cingkam. Malu lah cingkam. Yo bebo berapa dah melihat ni kamu sisi mama yang berbeza. Semua mana cuma wajib Biar kedamat kita nanti tempat dulu ya ramai sih karena hari dan gini. Lanjut. Mana kamu rem? Yo masuk dulu sih mana yang tak? Wah iya tak, aman kan? Tapi dia tak perlu pakai ni cuma mana dulu Afu, wajib rana ya? Wajib ada yang ajar ni Afu. Semua wajib dia wajib. Dia. Naik gaji ni cuma kena dia cuma tu bola kau pesen. Afu. Bahar Dar. Kalau Bahar Dar demo Rashi. Tolong memang kena kisah nanti mana asyik musuhnya nak anak itu tolong dia. Kenapa amma munti simbar baca semua? Kasih berbaca semua mana sini kai juga? Kasih dia mana? Kasih mana? Jadi dia di Ramadan nanti, di Ramadan akan kisah mau yang satu minta wajib tak? Dia di Ramadan akan kisah mungkin ada tu ya sama. Harga biaya berapa sih soal jalan? Jalan kami kopai. Kalau aku nak ikut tak kesini kan sebelum ni jalan tak. Aku dia udah men. Lah semua ani dia ni. Kalau dia udah aku tak mikir aku pesnya tu semua orang berapa aku. Ya orang mana udah dari dia tu dia tenda beli dia boleh dia mau asal susu kan. Tapi nama tu tidak tahu. Kami siapa ada rumah apa yang dia macam mana anjir. Dia rumah Mari sih kan. Masuk dalam tu sesi tu macam cingkang we dan itu sampai amu kayak hindi melo sih dia mau kata dia mana anjir tu dia wajah dia. Mana makan tu katanya mereka ni susu macam seorang tu suka yang macam tu.
Osositti muyyuu waan jallisee deemee Deema kamaare maalta deema maala jirre. jechuun osositti muyyuu waan jallisee deemee sibiil bideema osositti bideema sibiilaan qofa hojii daba kadii yoo si jedhe maal Akkuma yoo waan nan deemte. Ada rata tu. Sistema awak usaha kami tidak operasi memang ada. Ambil semua kerja tu dia sama. oh dan doa orang di transportasinya dia biar kan dia jalan tu Vita kabur hojii kerja kau Ishi gabaa mati naa eeyyamtamoo naan eeyyamtu deemuu daf. Nanti yang dia. Naa eeyyamtamoo naan eeyyamtu. Kami mesti tu banyak orang tadi. Naa eeyyamtamoo naa eeyyamtu deemuudha. Oduu hojii irra nadhaame dhiisu. Si beekni isa wakkamii irratti bakka dhiisuu dhabuu yaaddu. Dice. Dice yo. Si sama ada si tahu yo si sama itu dia berisi aku. Hello deemu hojii deemu natti dubbadhu maal hojiidhaaf nu beekaa kana jallisee natti dubbadhu bakka deemaa rashichamu hojii deemsa uffatee deemaa maal jechuun kana caalaa sitti mee maal irree hindi yoo taa'ee lafa hojii irraa maal akka hojii deema Boa kita mereka. Sini. Bakka deemee jira bakka. Ciao fayyaa ta'e. Deemaa jira bakka. Ciao. Nani yami bakka deemaa jira bakka deemaa jira jedhi naa eeyyama. Nafkan berangkat kita lalu jatim begitu, yang minjil jadi Ramadan. Berangkat sekarang tu. Asyik di mana boleh berangkat, kamu nak berangkat. Kamu nak kamera cakap bersih, gamas mati. Film berangkat. Hojii dafka malee kun kama jiraatte garuu naayyamu sirrii jirtu. Kana na gorsitee hin deeminii yookaan ammoo haala asii jijjiiratu na sun jetta malee hin deemin jetteetuma akka nama uffata biraanki dabalaa. Waan hundaafuu biraanki sirriitti hojjedhee jira siin jedha. As garagalee. Ara dhiifama gaafa dhugaa hordoftoota keenya illee asuma. Dhiifama gaafa. Bakka dhiifama dhugaa siyaasa dhiifama. Guyyaa boqonnaa keenyaatiin akkanatti uffata nama nafsisaa garuu. Biraanki gaaf duraan irratti hojjettee sirraa kafaladhee jira. Hordoftoota kabajamtoota keenya kunoo biraankiin irraa naan ta'ee jira. Dhiifama naa godhuu isaaniitti himudha. Dhiifama naa godhuu isaaniitti. Ashii bakka dhiifama sii godhee jira nari faccisa. Garuu hafuun xiyyaayuu siin gammachiisu ammaa feera deemaa. Biraankiin irraa naan milkaa'ee jira. Kanaafuu namoonni chaanaalii keenya afaan raawwatan immoo sabiskiraayib nu gochuudhaan maatii keenya ta'a. Biraankiin guyyaa darbee Ramadaan irratti wanti ittiin fakkaatan hin jiru jettee baay'ee naasitee turte nama fakkiiftee turte. Har'aallee sirraa kafaladhee jira. Biraankiin kana irraa kafaladhee jira. Subscribe, like, share, subscribe, like, share. Isin jaalannaa, isin kabajnaa, fayyaa ta'aa, nagaa nu turaa baay'ee isin jaalannaa. Ciao, bye bye. Ciao.